Ashamaa hordoftoota kabajamtoota maatii warqishaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo sinis baga nagaa naaf taatan isiniin jedha. Anis obboleettiin keessan nagaa kooti sinis immoo baga nagaatti eegamtanii sa'aatii kana yeroo kana geessan isiniin jedha jirtuu fayyuma keessanii. Ani jira gooftaaf galanni guddaan haa ta'u sinis baga nagaa naaf taatan isiniin jedha. Nagaa keenyatti aansee bara keenya kana keessatti jechuudha dhaloota baay'ee yeroo ilaallu dhaloota abdii kutachaa adeeman dhaloota ani du'a malee jireenyi hin jiru kan jedhan du'a malee boqonnaan hin jiru kan jedhantu baay'ata. Duuti akkuma jedhamu boqonnaa haa ta'u iyyuu malee gaafa duute immoo deebitee jireenya kana jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Jireenya har'a jiraattu kanarratti jiraachuu hin dandeessu. Yoo duute bakka duute si awwaalanii si irraanfatanii achumaan si gatanii zim jedhaniiti guyyaa 3 guyyaa 4 si wacanii achiin booda in irraanfatamtaa jechuudha. Kanaaf abdii kutachaa hin adeeminaatu abdii godhadha. Abdii yoo godhatan yoo jajjabaatan aamilee yoo qabaatanii bakka yaada sana ga'uu qabu waan ta'eef yeroo tokko wantoonni abdii si kutachiisan jiraachuu danda'a. Yaada keessan mukee itti laatiin ani keessan darba keessaa hin ba'a rakkina kana nammoo adda jedhiitoo yaadi malee waan akkasii wantootaan nun jennee yaadinaa isiniin jedha. Maaliif lafa kanarratti wantoonni guutuun tokko hin jiru hundumti isaatiyyuu yoo hojjettee rakkinas ta'ee wantoonni kamiyyuu yoo hojjetatte immoota jechuudha. Eeyyummaas haa ta'uu wanti kamaa ta'u fayyaa qabaannanii waan kamiyyuu hin mo'atta jechuudha. Kan fayyaa hin qabneyyuu jiraachuudhaaf abdii godhata jechuudha. Dhukkuba isaa sanarraa fayyuuf nagaa argachuuf wantoota kam gochuudhaaf hin tattaafata jechuudha. Keessattiyyuu ijoollota warroota fayyaa qabanii warroota ba'anii galuu danda'anii warroota qilleensa fudhachaa jiran warroonni irra caalaa abdii kutatan jechuudha. Abdii kutachaa hin adeemina obboloota kiyya. Meeqatu mana yaalaa keessa ciisee aduu kana kan hin arganne qilleensa kan hin argine meeqatu jira. Fayyaa dhabanii mana keessa kan jiran meeqatu jira. Isaan amma yooman fayyee yoom akka kookaleetti deebi'eetoo aduudhaan wal arga nama wajjin wal arga jedhanii bakka ciisan ta'aniitiyyuu abdii godhatu jechuudha. Maaliif namni tokko dhukkuba isaarraa fayyuu wanti inni goona hin jiru miti. Mana yaalaa hin naqaa. Kana qoricha kana fudhadhoo jedhanii ni fudhata. Fayyuudhaaf kaa maaliif fayyee jiraachuuf duufotuu hin taane fayyee jiraachuuf tattaafata jechuudha. Garuu namichi suni jechuudha yoo waaqayyo fayyise malee qoricha fudhatee fi wanta kam godheedhaaf fayyuu hin danda'u. Garuu kan inni fayyu waaqayyo yoo fayyise jechuudha. Dhukkuba kamittiyyuu kan nama fayyisu waaqayyoodha. Daawwan immoo sababa jechuudha. Kanaaf warroonni amma fakkeenya biyya keenya keessa hojiin hin jiru dargaggeessi abdii kutannaa adeema hojii yoo dhabame wantoonni kamtu bakka barateellee hojii kan dhabee taa'utu abdii wantoodha. Waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf waaqayyoon keessan kadhadhaa obboloota koo gaafa yaadni tokko isinitti sammuu keessanitti dhufu waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo yoo kadhattan furmaatatu jira. Waaqayyo bira furmaatatu jira malee gaddi hin jiru jechuudha. Gaafa waaqayyoon kadhattu isa godhi siin jette sasseexanni godhi siin jette miti. Ati jiraattee maal goota lafa kanarraa maal ta'e siin jette sitta saaste asasa diinaa dhagoorraa asasa waaqayyo dhaga'utu ulfaata wayyaa. Gaafa gurra keetti seexanni asaasa calqabdu maqaa Yesuusiin jedhe ifadhuutu kadhannaa kee godhadhu. Maaliif maasiniin jechuu barbaade waan baay'eetu namatti asaasa jechuudha. Asasa baay'eetu jira waan ta'eef asasa diinaa hin dhaga'inaa. Kaayyoo keessan karoora keessan galmaan ga'uudhaaf waaqayyoon kadhadhaa. Akka amantii keessanitti rakkina keessan keessa dhaabadhaatu gooftaa keessan kadhadhaa isiniin jedha obboloota kiyya. Waaqayyo yoo nama gargaare malee hin danda'amu jechuudha. Jiraachuun lafa kanarratti yoo waaqayyo si gargaare maakroo sekoondii kana keessatti yoo wanti ta'amu hin beekamu jechuudha. Maaltu nama akka mudatu maaltu akka ta'u hin beekamu garuu kan beeku waaqayyoodha. Sababii kanaafiyyuu of eegaa of tiksaa isiniin jechuun jaalladha hordoftoota kiyya. maatiin leenaataa isiniin jechuun jaalladhaan jajjabeessaa isiniin jedha.
Gooftaan immoo hunduma keessan haa gargaaru nu haa gargaaru isiniin jedha waan lafa kanarratti hidhamtanii sammuu keessan yaada keessan hiitaniitoo bakka firii ta'a jiraadha amma jiraannu hin beeknu yoo baay'ate waggaa 80 yoo baay'ate immoo shiyyuu achi gaatu hin jiru dhaloonni kichuutillee kan citu jira kichuutillee kan of ajjeestu jira sababii kanaafiyyuu wantoota kanarraa nuttanii cinqii dhiistaniitu waaqayyoon keessan kadhadhaatu jiraadha isiniin jedha gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifama isiniin jedha sagantaa biraan hanga walitti deebinutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u.